Efesoon boqonnaa ja'a lakkoofsa 14 daftaniitu akkuma kaleessatti gargaartu Efesoon ja'a 14 akkas jedhama qaba Waaqayyoon dubbisa. Egaa akka nama sabbata hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa, qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa, akka nama kophee kaa'atetti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa, kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Namoonni waldaa kiristaanaa kee ta'anii madaa'uu Yesuus Kiristoos naa dhiiguusaa an fayyeera fayyinni koo kam jireenyi koo kam jedhanii dargatti galuu rakkoon isaanii maali gaafattan hafuura qulqulluuf hin abboomne wanti hafuura qulqulluun irraa barbaadu hin jalqabne shaakala isaa hin jalqabne irra. Hafuura qulqulluun dhalachuu barbaada. Dhalachuu duwwaa miti. Lammaffaa dhalachuu keenya barbaada. Dhalachuu duwwaa miti immoo guddachuu keenya barbaada. Maadaa akkasa dhamsa guddina keenya barbaada hafuura qulqulluun. Haati tokko daa'ima gaafa godhattu akka gaafa deesse sanaatti arguun barbaadu. Ji'a lamaan kana maal ta'uu danda'a jettee yaaddi. Ji'a ja'an kana yoo taa'ee jaallatti yaati. Seera daa'imaa keessatti ji'a ja'atti daa'imni tokko akkasiin garagalu taanaan hin taa'u taanaan yoo ni chigiraalle akkasii nama fayyaa irratti boquusaa akka naanneffate waan duuba isaa jiru arguu qaba. Lafa sagaleen dhagaamutti gurra isaa naanneffachuu qaba. Kanan ta'u taanaan daa'imni tokko rakkoo wayii qabaa yookiin rakkoo gurraa qabaa yookiin rakkoo sabalamii qabaa yookiin kunuunsa wayii dhabee jira. Waan ta'etu hir'atee jira. Kanaaf ji'a sana keessatti wantoota barbaachisaa argamuu qaba. Namni Kiristoos Yesuusiin fudhate eegga amane booddee jijjiiramni irratti argamu dhaga'uu qaba Waaqayyoon. Abbaa jedhee Waaqayyo waammachuu danda'uu qaba. Abbaa jedhee waammachuu hin dandeenye taanaan yoonee chigiraalle. Namni Yesuus Kiristoos Yesuusiin amanee duukaa isaa bu'ee abbaa koo hafuurri ittiin abbaa jedhu sanaan ittiin waamuu hin danda'u yoo ta'e itti hirkachuu hin danda'u yoo ta'e namni hafuura Kiristoositti dhalate abbaa jedhee waammachuu jalqaba. Haadha koon jedhu firoota koon jedhu olloota koon jedhu abbaa jedhee waamuu jalqaba. Jireenya jalqaba Waaqayyo hafuuratti gaafa dhalannu isa kan jalqaba ture. Nama rakkoo qabutu abbaa koo jedhee waammachuu hin danda'u. Dudduuba isaa fuuldura isaa arguu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun kan nurraa barbaadu dhalachuu nurraa barbaadanneerra. Har'a hafuurri qulqulluun kun addunyaa qaba. Addunyaa foonii mul'atu kun jira. Addunyaan hafuura qulqulluu jira. Addunyaan dukkanaa jira. Addunyaan dukkanaa ilmaan dukkanaa fi dukkanotatti gala. Addunyaan hafuura qulqulluu immoo jira. Warri hafuura qulqulluutti dhalanne wanti hafuura qulqulluun nu shaakalchiisu kun eetti nu geessa gara addunyaa barbaadetti nu geessuu barbaada. Fakkeenyaaf hafuura qulqulluun na keessa jiru ani fudhadhe kennaa naa kenne kennaa ayyaana naa kenne kennaa ayyaana naa kenneen ilaa Waaqayyo akkas jedha jedhee dubbachuudhaafan hafuura qulqulluu isa dubbatu sana amanuun qabaan. Na amansiisa. Gaafa hafuuricha jiniin walitti dhufeenyi kee tokko ta'aa dhufu waan hafuurri qulqulluun dubbatu hundisaa addunyaa ofii barbaade addunyaa ofii keessatti argamuu barbaadu waan ofii isaa dubbachuu barbaadu si shaakalchiisa akkuma Joobiraa. Joobirri ilmaansaa dhalee duwwaan gaa tokko guchiin hin dhalti dhiistee baddi. Macaafa Iyyoob keessatti maal jira waa'ee guchiin ilmaan hin godhatti garuu hamtuudha jedha. Kana duwwaa miti immoo fiiguu dandeessi baay'ee garuudha qalbiin qabdu diinota ishee baqattee kaatee mataa ishee fuutee qortee boolla jala geessee kaateet diinni kun hin argu jetti dhanni ishee guutumaan bakkee jira morma ishee duwwaa waalte garuu diinonni ishee duuba ishee arganii nyaatu. Qalbiin qabdu qalbii dhabeettiidha. Dhala isheetti garaa jabaatti shaakalchiiftee guddisuun barbaaddu. Joobirri garuu bifa ajaa'ibaati. Jireenya manfasaawii nagariitti jireenya hafuuraatti walitti hiikama. Fakkeenya Joobiraa jechuun fakkeenya ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf Joobirri qoraattii irratti shaakalchiisaa qilleensa keessatti darbatee jala bu'ee qabata sambooddee kaasee eegama karaa baay'ee barsiise gaafa isheen dhattu kaate qoraattii jala kaa'ee irra kaa'ee irratti shaakalti. Bineensota akka isheen dandeessu rakkina akka isheen dandeessu balali'uu akka dandeessu chaalenjii mudatu hundasaa akka isheen baachuu dandeessuuf jalqaba shaakalchiisa Joobirri. Hafuurri qulqulluun gaafa jireenya keenyatti bu'u addunyaa ofii isaa barbaadetti nu geessuu barbaada. Amma hafuura qulqulluuf ittiin sirreessinu sagantaan baafnuuf hafuura qulqulluuf. Ila amma gaafa akkasiin hojiin hojjetan jennuun hafuurri qulqulluun sagantaa nuu qaba sagantaa nuu baasa. Dubbadheen tureera. Namni hafuura qulqulluuf abboomamu hafuura qulqulluu ni abboommata. An hafuura qulqulluuf gaafa abboomamu hafuura qulqulluuf gaafa bitamu hafuuruma qulqulluu kana an humna hojjetu kana. Ila akkas godhime yoo jedhee okay dafee naan jedha. Eeliyaas nama hafuura qulqulluu wajjiniin yookiin Waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qabudha. Bokkaanaa caamu jennaan hin caama. Haaroo bonnaan hin rooba. Kun aaboo inni abboomamuu keessaan Waaqayyootti dhiyaachuu keessaan kan ka'e Waaqayyoo fi Eeliyaas walitti dhufeenyi isaanii tokko ta'edha. Asuma kota namoota Waaqayyo raajii akkasuma raajii masarat fa'a. Asuma odeebiin fagoo hunnan. Hafuurri qulqulluu waan irraa barbaadu jiraate. Hafuurri qulqulluu waan irraa barbaadu shaakale. Hafuurri qulqulluu waan irraa barbaadu maal godhe? Fakkeenya naa ta'a qaamaan hin agarreeni tajaajila isaan hundumti keessan argaa ooltu.
Raajii masarate jechuudha. Waan hafuurri qulqulluun irraa barbaade eegee godhe taasisee booddee namni fuula isaa fuuldura taa'ee naafa cabaasaa ta'u maalis haa ta'u tokkitti ishiituun fayyini hin deebitu. Ila waaqayyo si fayyisa jedheetti dubbata miti. Fayyini sii ta'eera gaafa jedhu hafuurri qulqulluun maal jedhaa yeroo sana afaan isaa jalaa fabboomu. Inni dubbannaan hin didu isheen hin didu. Isheen hin didu hafuurri qulqulluun nama fayyisee qajeelcha. Gara sanaatti nu gootota yeroo hundumaa nu gootota. Amma baradhus eessa gahis waan barbaade ta'e. Filaagotiin hafuura qulqulluu fedhiin hafuura qulqulluu yeroo hundumaa addunyaa ofiisaa barbaade keessa nu kobololchiisu nu oofuu barbaada yeroo hundumaa isa kanadha. Addunyaan diinoti addunyaa hafuura qulqulluu jiru isaan kana yeroo tokko sitti barsiisee ture xiqqoo kutaa tokko dubbadhee tureera. Diinoti addunyaa hafuura qulqulluu jiru akka namni addunyaa hafuura qulqulluutti hin galle sana keessa yoo lite addunyaa kana waan diiguuf. Mucaa waaqayyoo jireenya aaboo jiraata waan ta'eef jireenya lama faadhalatee jiraata waan ta'eef diinonni addunyaa hafuuraa immoo jiru. Illittus hin jiru balbala dhaabatanii. Diinonni addunyaa hafuuraa nama jireenya shaakala hafuuraa jiraachuu jalqabeef diinonni addunyaa hafuuraa tartiiba galanii taa'u. Keessumaa kutaa marbifanne kana keessa haxxummaa seexanaa mormoo akka dandeessee itti miila saka waaqayyo maal taa'edha. Seexanichi inni addunyaa dukkanaa keessa jiru haxxummaadhaan guutamaadha. Baay'ee haxxeedha. Haxxummaa sanaan mormuuf garuu addunyaa hafuura qulqulluu keessa humna waaqayyo irraa fudhadhaadha. Wangeela akka gaachana fudhadha. Mee kutaa kun maalidha? Wangeela maalidha? Akka nama kophee kaateetti wangeela nagaa fudhadhaati. Isa lallabuudhaaf qophaa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachana fudhadhaa. Isa xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessuudha. Fayyina gonfuu akkasumas fudhata. Warra haxxummaa seexanaa kana qilleensa keessa balan aaboo warra qabna jedhan aaboo qabaachuu isaanii warra beeskifatan kana kan ittiin loltan kan ittiin mootan waaqayyo irraa humna fudhadhaa'edha. Wangeelli sitti lallabnu kun farfannaan asiin sitti farfatamu gooftaan yeroo hundumaa nutti dubbatu kun gara kamitti nu geessa beektu haxxummaa seexanaa wajjin lola jalqabna nuti gaafa lammaffaa dhallachuu jalqabna. Lola jalqabna. Kiristaanni gaafa Yesuus Kiristoosiin fudhatu aara galfatee ta'a miti. Lubbuu isaatu aara galfata. Garuu addunyaa dukkanaa wajjiniin lola jalqaba. Lola gurguddaa jalqaba. Waaqayyo nu gargaaramee jira. Lola jalqabeera. Dhiisee biratti hin deebi'u, duubatti hin deebi'uudha. Namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqaa ta'e addunyaa hafuura qulqulluutti jalqabe tokko seexana isa kaade biyya lafaa isa kaade sana diinatti ta'eera. Diina immoo harka maratanii bira hin deeman. Diina immoo cal jedhanii harka duwwaa bira hin deeman diina bira. Saree nama hin beekne birayyuu cal jedhanii bira hin darban. Dhagaama eega jedhanii footu malee. Biyya lafaatti gante sun si ganeera biyya lafaatti gaafa jette sun. Seexanaa sin ganette miti. Biyya lafaa sin ganette miti. Inni kun immoo maal qabeetu isaan mormitee kaate guyyaa tokko akkati bultu barbaadu. Gaafati amante ergamoota si gargaaran rab godhe gasi ramada yeroo sana malee. Mormitee dandeesse keessan jiraattu. Xiyya qabu ni waraanu lubbuu keessaa fuudhu. Garuu gaafati Yesuus Kiristoos namantu ergamootatu si ramadama hin jabaatta yoo ta'u lolli kee cimaa deemaa mo'ataa deemta huggaa bakka camraal bakka. Maaliif addunyaa sana keessaa baatee ittiin mormite DNA kee qabatanii turan. Dhiiga kee itti makamanii turan. Waliigaltee waliin farramtee turtee taati. Seexana wajjin waliigaltee farramtee turtee taatu Yesuusin fudhati. Gaafa inni sobisi jedhu jettee sobdeettaaf. Gaafa inni ejjisi jedhu jettee ejjiteettaaf. Gaafa inni ajjeesi jedhu jetteetti waliigalteetta waaw. Jetteettaan too hojii harka kee keessaa qooda qaba. Wanti hojjetteettaafati. Furmaan kee achi jira. Isaan si kasasuu barbaada deddeebi'ee. Haadha garuu waaqayyo akkasii jira keekee fudhattaati. Lafa itti addunyaan dukkanaa furmaa kee mallattoo kee qabatee jiru waaqayyo akka deebi'ee hin arganneetti balleesseera sarraa. Kanaaf namoonni tokko amananii ga'anii amala kaleessaatti raacitii kaleessaatti deebi'uu barbaadu. Anna keessaa ka'a. Maaliif mallattoo isaatu jira achitti mallatteesseera. Maqaan kee jireenyatti galmaa'eera. Mallattoon kee garuu DNA'n kee garuu Kiristoos Yesuusitti makamee gaafa ka'u lola qabaachi. Isa tokkas godhe jedhamee kasasamuu jalqabdaati. Ni waqafamta ni kasasamtaati. Jireenyaan kasasamta. Yaada kee kasasamta. Waanuma keessaa dhufte sanatu si hordofuu barbaada. Duukaa kee fiiguu barbaada. Kanaaf addunyaan hafuura qulqulluu gara addunyaa isaatti gaafa inni dhugaanu diinonni keenya kun hiriiranii namuu jalqabu. Maaliin keessaa baanare? Caalchifne yeroo hundumaa hafuura qulqulluu isatti hin dhalanne kan addunyaa isaatti galuudhaaf hin jalqabne waan ta'eef hamma addunyichi nuu ifutti hamma addunyichi nuu galutti hamma addunyaan hafuura qulqulluu laphee keenya keessatti iddoo olaanaa nuu qabatutti biraa deebi'uu hin qabdu. Ilma waaqayyootti amantee gaafa kaatu diinota kee qabuu jalqabdaati. Diina kee qabde taanaan garuu gaddisuu hin danda'amu. Jabina kee jecha ergamoota waaqarraa waammachaa humna waaqarraa waammachaatti fiiguudha bakka. Hamma ishee ajjeeftutti. Diinonni addunyaa hafuura qulqulluu maalni Yordaanos jennee kaasa ture darbe. Yordaanos jechuun immoo Eeliyaas Yordaanosiin ceetu mootummaa waaqayyoo keessatti ol butame fardeeniif konkolaataa ibiddaan fudhatame. Yordaanosiin garasitti garuu falmii baay'ee qaba. Ce'uu Yordaanos. Israa'eloonni Yordaanosiin ce'anii kanaan biyya abdachifame hin galan. Eeliyaas Yordaanosiin ce'uudhaaf kakuu yookiin ayyaana isa Eeliyaas isirra ture sana fudhatee ce'e. Yordaanos inni ammaa kun garuu wantoota gurguddaa baay'ee qaba jenne. Yordaanos inni ammaa kun
yaada namummaa fooniiti. Namummaan foonii daangeessaadha. Gufuu namummaa foonii akka fooniitti yaaduun gufuu hafuura qulqulluuti. Gufuu addunyaa hafuura qulqulluu, diina hafuura qulqulluuti. Baay'ee waliin jaallatu. Namummaa foonii yaadda taanaan akka nama waaqayyootti yoo ta'e malee akka namaatti yaaduun kee hafeera kana booda. Namummaa nama maal qabaa? Hanna qabaa, soba qabaa, gungummii qabaa, xuraa'ummaa qabaa, albaadhummaa qabaa, qabaachuu qabaa, dhabuu qabaa. Isaan kun dabalatanii baay'ee gadheedha. Keessumaa nam tokko isiniitu ga'een darba. Hojii argamuutaa 5 lakkoofsa tokko 5 tokko janga jaaga Anaaniyaaf Saphiiraan mana qulqullummaa keessatti warra Phexros faa Yohaannis faa wajjiniin duuka buutota wajjiniin warra aarsaa dhiyeessanidha. Warra waaqayyoof sagadanidha. Anaaniyaaf Saphiiraan warra waaqayyoo wajjin deddeebi'anidha. Yeroo tokko garuu haxxummaan seexanaa irra naqee ilaala. Namummaan foonii kun sassatummaatti naqee waan gurguran kana hunda isaa gashu turan koottaa jedhan ilaala haxxummaa seexanaa. Namummaan kun waan namatti haasa'u. Anaaniyaan akkas jedhe Saphiira waan gurgure kana hunda geessuun qabnoodha. Eesheetti walii galte. Enneetu Phexros gaafa nurraa fuudhu hamma kanaan gurgurre jenneetu isa kanaan bifannaadhaan namummaa nama ce'uu keen barbaadu namummaan. Isa booddee Phexros hin dhaabbataa fiddaniittu Anaaniyaas jennaan inni dafee dhufe isheen immoo suuta dhufte. Kanumaan gurgurte jennaan kanumaan gurguree dheeraa jabaate. Anaan sobdee miti hafuura qulqulluu sobdee hafuura qulqulluun immoo sireesiliidha siniin jedhee kaleessa baay'ee bira siin darbu. Garuu si gargaaruuf harki isaa yeroo hundumaa diriiraa. Sakoondii maakiroo sekendii keessatti dhiyoodha. Hafuura qulqulluu sobdee gaafa jedhu tip jedhechumatteedha. Hindu'e. Dargaggoonni kun akkuma ammaa kana daaqonii gargaaru fakkaata fudhanii kan boolla qotanii awwaalan. Achumatti sirni isaa raawwatame. Hin dhufte isheen immoo. Akkami Saphiira akkami yaadi kee kun akkuma abbaan manaa kee dhaannan jette isheenis hin warra abbaan manaa kee awwaalan gadi siyaa baasan jedhani. Iddoo tokkotti awwaalaman lafa aarsaa namni itti fayyu. Jireenya nama ergamoonni gidduutti guddatan gidduutti Anaaniyaas Saphiiraan yaadi namummaa Yordaanositti ta'ee addunyaa hafuura qulqulluutti ta'ee addunyaa hafuura qulqulluutti diinatti ta'ee hin kufan hin du'anidha. Ilaala obboloo tokko. Diinni addunyaa hafuura qulqulluu jiraadhayyuu yaada namummaa kee moone taanaan ati ammayyuu huggaamaa keessa seexana moo loltu malee namummaa kee wajjinis lola kaasaa jirta ati. Akka waan jira duuneerraaf jala akka waan jirutti haasa'uu barbaada namummaan keenya kun. Inni kan biraan addunyaa hafuura qulqulluu kan jeequ seexanadha. Seexanni addunyaa hafuura qulqulluu diina addunyaa hafuura qulqulluuti. Nuuf uumama boqonnaa 3 lakkoofsa tokko waaqayyo Addaamiif Hawwaaniin ifaa ifatti waliin haasaa surreen bitatan gurdiin bitatan waan tokko hin godhatan gooftaa argu kallattiidhaan surraa qabu simboo qabu uumaa isaanii wajjin haasa'u. Seexanni garuu hatteedha waaqayyo maal siniin jedhe jennaan nyaatina kana nyaadhaa yoo haatan jegeessantu mana mannaa seexanni immoo yeroo hundumaa assaayimentii afaan keenya irraa fuuti malee laphee keenya hin beektu seexanni. Eenyumtu keessa namaa qoree beekuu danda'u waaqayyo duwwaan garuu keessa keenya qoree akka beekuu danda'u dubbata. Addunyaa hafuura qulqulluu keessa jiraatan keessa tasnaanaan keessa deddeebi'an keessaa wataa gootee qullaatti gadi baafte. Kun diina addunyaa hafuura qulqulluuti. Seexanni wanta nuti gaggaraaf inni jalqabaa jireenya keenya keessaa ni jalqabaa inaaffaadha. Inaaffaan diina seexanarraati karaa seexanni ittiin fayyadamee jireenya keenya lolu inaaffaadha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 dubbistan 8 janga 9 dubbistan Saa'ol Daawitin ajjeesuuf inaaffaratti ka'e nama dibamaadha. Garuu seexanni Saa'olitti galeera. Daawitin ajjeesuudhaaf eeboo darbachuu qophaa'aadha. Daawit waan tokko san goone Gooliyaadin lolee mooteef malee Saa'olitti kan gale seexanadha. Inaaffaan karaa ittiin seexanni dhufee addunyaa hafuura qulqulluutti diina nu godhudha. Abeel waaqayyo faarsaa qulqulluu dhiyeesse. Qaayin aarsaa isa gadi bu'aa qopheessuu dhaqe. Yeroo sana Abeel akkas jedhee dubbata. Qaayin waaqayyo jalqaba Qaayinitti dubbate. Seexanni karaa kee irra deddeebi'eera. Dhiigni balbala kee waan jedhetu dubbannaan zim jedhe. Seexanni irra oofaa jira yeroo sana. Haa ta'uuti garuu gaafa aarsaa dhiyeessuu dhaqan utuun isaa dhiyeessaa jiru kan Abeel murafamnaan inaaffaan inni seexanni isa qabee jiru sun achi galee nan ajjeesa gurbaa kana jedhe. Ilaala jooraa ta'e dhiigni nama waaqayyo qulqulluu salphaa miti. Hincite hariiroo waaqayyoonni waliin qabu hincite. Ilaala kun inaaffaadha. Namni yoo siinaafe baay'ee gaariidha. Seexanni yoo siinaafe baay'ee gaariidha. Siinaafa seexan waan biraa waan qabduuf miti. Yesuus waan qabduuf siinaafa. Inaafuun kee gadhuu gadheedha. Inaafamuun baay'ee gaariidha. Namoonni garaa keessan keessaa inaaffaan garaa keessan keessa deemu dhuguma isinitti jireenya keessan gaadaa dafaa balleessa. Yeroo kamuu uffachuu namaa nyaachuu namaa jira. Seexan inaaffaan xixiqqoo maraa jalqabdi. Shima gargariitii jalqabdi. Yeroo kamiyyuu garaa garraamummaa garaa namaa gammadu siifaa dhangalaasa waaqayyo. Namoota fuuldratti fudhatamummaa keenya kan kuffisu waaqayyo fuuldratti fudhatamummaa keenya kan of tuulummaadha. Maaliin of jennaan nama sanuu qulummaa. Mee maaliin of ajanjoodha? Namni of jaju yoo jiraate Phaawulos gaafa ergaa barreessu maqaa waaqayyootiin of ajajoodha. Of jechi isin jedhu ta'e waaw Yesuus tokko naa godhin akkas ta'e jedhi uqinnaan isaa kan waaqayyooti beekamtiin isaa. Inni kan biraan karaa ittiin seexanni dhufu maanni qabeenya. Maatiyos 4:1 Gooftaan Yesuus Kiristoos nama warra kaan sa'eeti gara isaa dhaqe badhaadhummaatti agarsiise. Daabboo kana nyaadhu jedhetti agarsiise.
Nyaadhu dhagaa godhe nyaadhu wanta kana kutaa kana hin beektu. Lakkii namni biddeen qofaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa jiraata deebise. Mootummaan sii kenna naa sagadee naan lakkii jedhee waaqayyo qofaaf sagadee dha. Mootummaan lakkii hin fudhu hin jenne sirraan fudhu malee laayisensii sirrii miti. Addunyaan keessaa dhufaa jiru addunyaa sirrii miti. Naga'u garuu mootummaa kanarraa fuudhuuf jira. Abbaa biraa fudhata malee seexana biraan fudhatu. Addunyaa dukkanaa keessaa fudhatu addunyaa waaqayyoo keessaa fudhachuu barbaada. Har'a namoonni baay'een qabeenyaan seexanni isaan doorsisa. Akkam godha beektu dhiiga keenyaaf harramii siin sooromsaa'edha. Sanbooddee siin sooromsaa'edha. Seexanni dhiiga keenya qabata maqaa keenya maqaa isa waaqarraa nurra haquu barbaada. Sanbooddee nuu kennuu barbaada. Qabeenyaani. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhumarratti maal jedhee gooftummaan hundinuu waaqayyoof kennameera waan ta'eef jedhee mo'ate. Qabeenyi yeroo hundumaa wanta hamaan irraa maddu. Horii jaallachuun jedha. Horiin qabeenyi hundee wanti hamaan irraa madduudha jedha. Gooftaan Yesuus sooressa gaafa argu yes ati mootummaa waaqatti galtan jedhu. Maaliif beektu? Horiin yeroo hundumaa goyyomsituudha. Baay'ee goyyomsituudha. Horiin namattu ala keettu garaa si jabeessa. Horiin lubbuu keettu garaa si jabeessa beeki. Jaalalli horii gaafa si qabu. Kun diina waaqayyo nama goote addunyaa afra qulqulluu. Namoonni baay'ee tajaajiltoonni akka keenya horii gaafa argatan wangeela lafa kaatanii qajeelu. Bakka bara rakkinaa waaqayyo wajjin deemeera amma immoo nagaadhu. Nachi hungaadhu dhiyeedhu. Amantoonni waldaa kiristaanaa keessatti gaafa horii argatan waldaa keessaa baqatu. Isa dur waldaa dhufan miridhaa tokko dhaabbatanii dhugan biiraa isaanii naannesanii dhuguu jalqabu. In argatta kanaa waliin jiraatta garuu horiin nu barbaachisa. Mataan irratti hin taatu naan. Waaqaan irratti hin taatu anaan. Ittiin hojjetta malee, ittiin deemta malee, ittiin fiigda malee, ittiin odagadda malee, ittiin deemta malee si fuutee dhuu barbaadde sin geessitu bakka. Diina addunyaa hafuura qulqulluuti isheen kun. Amalli biyyi lafaa qabu biyyi lafaa diina hafuuraati. Addunyaan biyya lafaa diina addunyaa hafuura qulqulluuti. Akkamitti dhufa? Fakkeessuudhaan dhufa biyyi lafaa. Addunyaa hafuura qulqulluutti fakkeessa. Yoo isa ammaa kana guuttatte zanaattee guuttatte achittuu zanaattee guuttatta sin jechuu barbaada. Ni fakkeessa. Gaarii fakkeessa biyyi lafaa yeroo hundumaa. Yeroo dhiyoo booddee walitti barama. Garuu akkati waggaa dheeraa keessa jiraattuuf si mijeessuu barbaada. Garuu waggaa dheeraa sin jiraachisuu danda'e. Beekumsi biyya lafaadha gooftaa Yesuus. Warri beekna jiran jira. Ogeessota warri jiran jira. Dhiiseetu wallaalota warra jedhaman fo'ateedha. Ogummaa warra beektotaa lafatti dabaluuf wallaalota fo'ateedha. Biyyi lafaa garuu maal godha? Beekaa nutti fakkeessa. Garuu wallaalummaa nutti gannaqa. Waaqayyoon wallaaluun waan biraa beekanii waaqayyoon wallaalummaadha. Waan baay'ee guuttannee waaqayyoon hin qabtanaan hiyyeessa nuyi. Waan baay'ee barannee barumsa biyya lafaa kana guutuu isaa barannee Kiristoosiin irraa hin baranne taanaan nuyi wallaala. Gaaf tokkodha gooftaa Yesuus hafuura qulqulluutti maal ta'edha? Hin gammadeedha. Hafuura qulqulluutti gammadee gooftaa Yesuus. Maaliif hafuura qulqulluutti gammadee? Isanni warra wallaalota fo'ateedha. Hafuurri qulqulluun wallaalota ogeessa gochuu beeka. Gaaf tokko namicha tokkotu Phexroosiin akka jedhe ayyaana kana jedhe nutti gurguree jedhe akka jedhe Phexros natti tole Phexros akka jedhe natti gurguree naan namichi birrii qabdi Phexros immoo birrii hin qabu naan horii kee fudhu gadi cala jedhe. Sagano ko sti sagga balesti mutummaadha haleluuyaa horii kee fudhu badiyaasi ayyaanni waaqayyoon gurguramu jedhe dibanni waaqayyoon gurguramu jedhe hin caala